bilisummaa uummata Tigraay Hiwaat naannoo mootummaa Amaaraa keessatti magaalaa Qobboo fi naannoo isheetti namoota nagaa irratti haleellaa raawwataniin jiraattonni hedduun du'uu isaanii raga baatota waabeffachuudhaan maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Akka namoonni ijaan arganii Ajaans Firaans Pireesitti himanitti fulbaana 9 bara 2021 ganda Gadamaayyuu jedhamu kan Qobboo irraa kiiloomeetirii 7 fagaatu keessatti yommuu hidhattoonni Hiwaati meeshaa waraanaa sakatta'uudhaaf manootan irra deddeemanu mormiin ka'ee ture. Yommuu sana jiraattonni lola waan kaasanii fi hidhattoonni Hiwaati boodatti deebi'anus guyyaa lammataa deebi'anii jiraattota irratti haleellaa raawwatanii namoonni hedduun miidhamaniiru. Namni naannoo sanarraa baqatee magaalaa Dassee galee tokko bakka tokkotti reenfa namootan 7 arguu isaa fi isaan keessaas namoonni 4 miseensota maatii tokko akka ta'an mirkaneeffachuu isaa Ajaans Firaans Pireesitti himuun isaa gabaafameera. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mul'une namoonni hedduun hidhattoota Hiwaatiin du'uu isaanii akka odeeffannoo qaban himanii lakkoofsa namoota du'aniitii fi akkaataa isaan itti du'anii dhiyeenya kana uummataaf ibsina jechuun isaanii himameera. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gama isaatiin dhumiinsa Qobboo irratti gabaasaalee naasisaa ta'anii argachaa akka jiru ibsuu isaa Ajaansi Firaans Pirees himeera. Addi bilisummaa uummata Tigraay kanaan dura ibsa kenneen himannaan akkanaa dhugaa akka hin taane ibsuudhaan alaa turuu isaa gabaasni Ajaansi Firaans yaadachiiseera. Bulchiinsa naannoo Kibbaa zoonii Oomoo Kibbaa aanaa Daasanechi keessatti lagni Oomoo guutee dambali'uu isaatiin kan ka'e jiraattonni 62,000 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Gabaasaan VOA Yoonaataan Dabidiyoos jiraattota balaa kanaan miidhaan irra ga'eef hanga'oota naannoo haasofsiisuudhaan akka gabaasetti balaa kanaan oomishni barbadaa'ee beelladoonni manaas kan miidhaman yommuu ta'u manoottan barumsaa hedduun lolaa kanaan miidhaan irra ga'eera. Bulchaa aanaa kan ta'an obbo Qabraarraa Utakiluu gandoottan aanicha keessa jiran 40 keessaa 32 lolaadhaan rukutamanii misoomni qotiisaa barbadaa'eera. Zoonii Oomoo Kibbaatti itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii kan ta'an obbo Malaakuu Lammaa akka VOA'tti himanitti balaan sun kan ga'uu danda'e hidhii humna elektiriikaa maddisiisu kan gibee sadaffaa bishaaniin waan guutamee fi hir'isuudhaaf jedhamee bishaan gad lakkifame laga Oomootti dhangala'uu isaatiin jedhaniiru. Bara darbees rakkoon wal fakkaatan akka uumamee turee fi balaa ammaa kanaan namoota 2 irratti miidhaan salphaan ga'uu irraa kan hafe lubbuu nama irratti rakkoon qaqqabee akka hin jirre aanga'oonni ibsaniiru. Gareen naga eegdota gamtaa Afrikaa inni Somaaliyaatti argamu kan AMISOM jedhamee beekamu waraana biyyoolessaa Somaaliyaa wajjiniin qindoomina uumuudhaan garee hidhattoota Al-Shabaab jedhamu irratti duula banuudhaaf qophaa'uu isaa beeksiseera. Wiirtuu walta'iinsaa kun kan uumame filannoo biyyattii keessatti geggeeffamuuf jedhu gufachiisuudhaaf gareen Al-Shabaab qophii gochaa yommuu jiru ta'uu isaa gabaasaan VOA Muhammad Kahiyyee Moqaadishoo irraa gabaaseera. Sirna wiirtuu waloo hundeessuu kana irratti karaa waraana mootummaa Somaaliyaatiin kan argaman Jeneraal Odoor Yasuuf Raagii karaa AMISOMiitiin immoo Meejor Jeneraal Wiiliyaam Kitisaa Oshumee hirmaataniiru. Yeroo ammaa naga eegdonni gamtaa Afrikaa 20,000 oli akka Somaaliyaa keessa jiranu ni beekama. Manni murtii waraanaa Somaaliyaa lammiileen biyya alaa 2 hidhaa waggaa 15tiin akka adabaman murteesseera. Manni murtii Moqaadishootti argamu kun dhalataa biyya Biriteen kan ta'e Daareen Antoonii Baayirensii fi lammii Maaleejiyaa kan ta'e Ahmed Mustaakiin bin Abdullah Hamid irratti kan murtoo kana dabarse miseensota garee hidhattoota Al-Shabaab ta'uudhaan waraana irratti hirmaachuu isaaniitiif jedhameera. Abukaadoon himamtootaa Mohammed Warsaame Mohammed namoonni suni firaa fi hiriyoota isaanii daawwachuudhaaf dhufan malee miseensa Al-Shabaab ta'uudhaaf miti jedhanii yoo fedhii himatamtootaa ta'e oliyyannoo akka gaafatanu dubbachuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin tura. Komishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoonni sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Behenen jedhaman godina Kamaashii gara caalu to'annaa jala galfachuu isaanii hordofee humni nageenyaa guyyaa har'aa dabalataan bobbaafamuu beeksisee jira. Komishinar ittaanaan komishinichaa Inspektar Misgaanaa Injifataa sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin hidhattoota kana hawaasa irratti rakkoowwan hedduu uumaa akka jiru sababa hanqina humnoota nagaa eegumsa mootummaan seera kabachiisuun hin danda'amne jedhan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa irra deebii argachuuf carraaqaa jirra. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaasee kana qindeesse.
Komishinarri itti aanaan ittisa eekkaa Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Inspektar Misgaanaw Injifataa humnootni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa magaalaa Kaamaashii seenuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Kaamaashii humni nagaa eegumsa mootummaa guutummaan guutuutti seenee jira. Sana ka'umsa godhachuudhaan har'aa eegalee walitti dhukaasuun hin jiru. Yeroo ammaa farreen nageenyaa dugda duubatti baqatanii jiru jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattootni sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beeniin jedhaman godina Kaamaashii gara caalu to'annoo jala galfatanii turuu isaanii Komishinarri itti aanaa Inspektar Misgaanaw dubbatanii jiru. Beeniin taataafi የኦነግ ሸኔ ጋር ቅንጅት አላቸው ጥይቶች የተለያየ በሀሳብ ማደጋገፍ hidhattootni Beeniin Oleg Shanee faana qindoomina qabu. Yaadaanis meeshaadhaanis wal deeggaru. Yeroo ammaa kana ammoo harka mootummaa kan jiru akka godina Kaamaashiitti magaalota giddugaleessa aanolee 5 irraa kan hafe gandi tokkollee harka mootummaa hin jiru. Gama siyaasaanis waan biraanis guutummaatti quunnamtiin addaan citee jira jedhan. Sababa sosochii hidhattoota kanneeniin rakkoowwan namummaa jiraattota godinichaa irra gahullee dubbatanii jiru. Inspektar Misgaanaw ያለን የጸጥታ ኃይል ውስንነት የተነሳ ችግር ያለበት ወይም ለመሳሪያ ሰላማዊ አለበት ተብሎ በቅናት ላይ የልበት ቦታ ላይ sababa hanqina humna nageenyaa qabnuuf bakka hidhattootni haleellaatti raawwatanitti seera kabachiisuu hin dandeenye. Kanaan wal qabatee hawaasni jireenya gadadoo keessa jira. Manneen uummataa loon qabeenyi saamamee jira. Rakkoo namummaa guddaatu uumamaa jira. Beelli ni jiraata jennee tilmaamna. Qorichi hin jiru, manneen wal'aansaas saamamanii jiru. Waan gama sana dhaqus hin jiru. Daandiin addaan citee jira. Quunnamtiinis hin jiru. Bakka kun hunduu hin jirretti hawaasni dhibee busaadhaaf saaxilamuu danda'a. Dubartootnis da'umsa irratti akkasuma danqamuu danda'u. Rakkoowwan deeggarsa namummaatiin hawaasni miidhamaa jira jedhan. Dabalataanis torban darbe keessa sababa humni nageenyaa mootummaa hanqateef qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa bakkaa bakkatti socho'anii nageenya kabachiisan hedduun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii Inspektar Misgaanaw dubbatanii jiru. ካማሺ ዞን ወረዳ ነኝ ከኦሮሚያ ጋር የሚያዋስን ፏፏቴ የሚባል ቦታ አለ። በሎጂ ገንፎይ አና ካማሺቲ በካ ናኖ ኦሮሚያ ወጅ ወልዳንጌሱ ፏፏቴ ጀደሙቱ ጅራ አቹማሞ ገንደ ኦሮሚያ ታቴ ሶስተኛ ጀደሙቱ ጅርቲ humni nageenyaa keenya soogii irraa ka'uudhaan gara ፏፏቴው osoo imaluuti kan hidhattootni Ooneg Shanee haleellaa irratti raawwatan yeroo daguu eeggachuudhaan humni nageenyaa hedduu duraa miidhamanii jiru. Kan lubbuun darbees jira, kan bakki seenan hin beekamnes akkasuma jiru jedhan. Inspektar Misgaanaw hidhattoota Beeniin jedhaman naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an ittisuuf sababa hanqina humnoota mootummaatiin rakkisaa ture jechuun illee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humni nagaa eegumsaa dabalataa akka bakka sanatti bobbaafamu waajjiraalee federaalaa dhimmi ilaalu garaagaraa gaafataa turree jirraa jedhan Inspektar Misgaanaw. Guyyaa har'aa ammoo humni nagaa eegumsaa mootummaa Kaamaashii seenuu himanii jiru. Gurmuuwwan mootummaan naannichaa himate bilbilaan argannee deebii gama isaanii dhiyeessuuf tattaaffiin taasisnee ammaaf hin milkoofne. Hangoota waajjiraalee mootummaa federaalaa dhimmi ilaaluurraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasisne akkasuma ammaaf hin milkoofne. Akkuma milkaa'in qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Gara qophii keenya torbanitti ceeneerraa ka dubbisneef dhageenyirraa. Gaanfi Afrikaa naannoo abdachiisaa ta'e irraa gara naannoo akkaan laaffataa walitti bu'iinsa keessaaf alaan raafamutti jijjiiramaa innaa jiru kanatti waayilli keenya kutaa Tigiriinyaa Abrahaam Zaree Booston Yuunivarsiitiitti gargaaraa Piroofeesara barnoota hariiroo alaaf daayirektara waaltaa qorannaa Afrikaa ka ta'an Mikaa'el Waldamaariyaam dubbisee jira jaalannee dhiyeessa. Kutaan gaanfa Afrikaa yeroo ammaa jeeqamsa keessa ka jiru yoo ta'u durumaa kaasee seenaa tasgabbii dhabiinsaa kan yeroo dheeraa rakkataa ture ka jedhan gargaaraa Piroofeesaraa Maayikil Waldamaariyaam kanaaf jecha walitti bu'iinsii fi rakkoon hangi tokko kutaa sana keessa ture jedhan garuu haalamma jiru yaaddessaa ta'uu dubbatanii jiran. Now, I think as you know, the tragedy of all of this is that back in 2018. Bara 2018 fi 2019 waa'ee kutaa sanaa abdii guddaa ture sababiinsaas jijjiirama Itoophiyaa fi Sudaan keessatti argame akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu argamuu isaan ture. Kanaaf mootummoonni kutaa sanaa gara deemokiraatawaa ta'uutti guddatuu akkasumas
jijjiiramatu dhufaa abdii jedhu ture. Biyya ofii keessattis ta'ee biyyoota ollaa gidduutti nagaa buusu jedhamee ture. Amma garuu kun hundumtuu duubatti sigigaatee jira jedhanii Itoophiyaan wal waraansa siviilotaan qabamtee Sudaan ce'umsa raafamaa keessa jirti. Kanaafis ragaa akka ta'u yaalii fonqolcha mootummaa guyyootii muraasa dura gaggeeffamedha jedhan. Kana malees achuma Sudaan keessa Daarfurii fi biyyattii bahaa bakka lama keessatti jeequmsi jiru yaaddessaadha ka jedhan gargaaraa Piroofeesaraa Maayikel. Eertiraa fi Jabuutii keessatti jijjiiramni deemokiraatawaan barbaachisu hin argamne jedhan. Kana malees Soomaaliyaan deemsa filannoo rakkoon isa mudate walakkaa jirti. Alshabaabis deebi'ee humna horatee jabaachuu mala. Qaamoleen addunyaa fi lammiiwwan Soomaaliyaa biyyattii keessaa faanni miila isaanii dhabamuun kun hundumtuu yaaddessaa ta'uu gargaaraan Piroofeesaraa Maayikel Waldamaariyaam hubachiisanii jiran. Gama biraan Sudaan kibbaa keessatti waliigalteen nageenyaa tolfame rakkoo biyyattiin qabdu furuu hin dandeenye. Biyyattii naannoo hanga tokko keessatti fooyya'insi kan argame ta'us paartileen walitti bu'insa sana keessaa harka qaban waliigaltee tolfame hojiirra hin oolchine jedhan. Hariiroon hoogganoota biyyaa kan kutaa sana gidduu jiru raafamaadha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jedhaniiru. Kana hundumaa keessatti biyyoonni alaas kanneen harka keessaa qabanis ni jiru jedhanii. The Gulf states, Turkey, Egypt, Russia, China, the United States, the Europeans. Biyyoonni galoo galaanaa Turkii, Masrii, Raashaa, Chaayinaa, United States, warri Awurooppaas gaanfa Afrikaa irratti dorgommii alaan gaggeessan qabu jedhee yaada. Akkasa waggaa 3 yookaan 4 dura ture sana miti. Kun immoo raafama jirutti ka dabale qabaa jedhan. Oduu gaariin jiru immoo Somaalilaand filannoo paarlaamaa kan yeroo dheeraaf duubatti harkifataa ture waggaa kana keessa gaggeessuu isheeti. Walumaa gala tasgabbii dhabiinsi kutaa gaanfa Afrikaa keessaa kan yeroo dheeraa ture jennus inni ammaa garuu akkaan yaaddessaa ta'uu dubbatan. Jijjiirama Itoophiyaa Sudaan keessatti argame innaa laallu deemsi rakkisaa ta'e akka jiru hubanna. Bulchiinsa mootummaa abbaa irreerraa sirna deemokiraatawaa ta'etti ceesisuun muddamsaa fi raafama qaba. Garuu sadarkaasa amma jirurra ga'a jedhee iyyaannee jedhan. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jirurra qaamni bu'aa argatu hin jiru ka jedhan gargaaraan Piroofeesaraa Maayikel warri walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban kan kutaas ta'e kan addunyaa tasgabbii dhabiinsa akkasii keessaa bu'aan argatan tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Rakkoo jiru karaa nagaan furuun hundumaaf bu'aa qaba jedhanii walitti bu'iinsi kun garamitti deema. Paartileen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban yoom gatta'anii dubbachuun walii galu isa jedhu tilmaamuun rakkisaadha jedhan. Wal waraansi furmaatan fidu badiin dhaqqabsiisuu danuudha. Kanaaf dhiibbaan biyyootii alaas barbaachisaadha jedhu Maayikel Waldamaariyaam. Kanneen wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa harka qaban mararra uggura kaa'uuf jecha ajaja aangawaa olaanaa Pireezidaant Joo Baayiden dhiyeenya kana mallatteessan kan ilaaleen ennaa dubbatan. I think there's likely going to be a number of impacts and just to be clear, I think you know this is Kun dhiibbaa hedduu qaba. Ajaja pireezidaantiin kenne kan itti gaafatamummaan akka jiraatuuf haala ittiin mijeessanidha. Namoota dhuunfaas ta'e qaamota walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundaaf ba'e akka yaadutti kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan karaa nagaan furmaata akka barbaadan gochuuf dhiibbaa kaa'ame natti fakkaataa jedhaniiru. Kana gochuun isaanii gama kaaniin Ameerikaan hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa waliin qabdu irratti rakkoo fiduu mala. Kun eenyuuf iyyuu waan haaraa ta'uu hin qabu. Waan ifatti deemaa jirurraas argamaa jira jedhaniiru. Biyyoonni alaa dhimma kana keessaa harka qabanis gara furmaata karaa nagaa dhufuutti akka yaadan akkasumas hundumaa immoo ija walqixxeen akka ilaalaniif hubachiisan. Dhimma kana karaa nagaa furuuf mariin gaggeeffamuu qabaa yaada jedhee dhiyaate addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat fudhachuusaa beeksisee jira ka jedhan gargaaraa Piroofeesaraa Maayikel. Marii kana United States akka hooggantuuf gaafatee jedhan mariif ni teenya jechuun kun hangam dhugaadha. Inni jedhu ega mariif ta'anii booda kan ilaalamu ta'a. Nagaa buusuuf murtoon kennamanii fi rakkisoo ta'an fudhachuu isaanis ilaaluuf deemna. Kun hundumtuu kanneen mariif ta'an mara ilaallataa jedhanii marii kana jalqabuufis waliigalteen dhukaasa dhaabiinsaa argamuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Maraafuu xumurarratti furmaanni karaa duula waraanaa argamu akka hin jirre hunduu ni hubatu jechuudhaan
Yuunivarsiitii Booston keessatti gargaaraa piroofeesaraa kan waa'ee saayinsii siyaasaa fi hariiroo alaa akkasumas daayirektara waaltaa qorannoo Afrikaa akka ta'an Maayikil Waldamaariyaam Masaachuseets irraa yaada isaanii xumuranii jiru. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo qophii keenya torbanii dhaggeeffattoota dargaggootaatti fuulleffate qophii labataatti ceena. Biiroon Turizimii Oromiyaa Embaasii Indoneeziyaa Finfinneetti argamu wajjin ta'uudhaan dorgommii Visit Oromiyaa Haakatoon jedhamu qopheesseera. Dorgommii kanaafis dhuunfaadhaan namoonni 500 akka gareetti immoo gareen 75 galmaahu biiroon kun karaa fuula feesbuukii isaa Visit Oromiyaa jedhu kamisa kaleessaa ibse. Kana keessa immoo hirmaatan garee 8 qofa. Rakkinoota karaa turizimii jiran dargaggoonni ogummaa teeknooloojii odeeffannoo akkasumas immoo ogummaa kompiitarii qaban kalaqa adda addaa uumuudhaan yaada haaraa fiduudhaan akka irratti hojjetaniif dorgommiin kun qophaa'uusaatu ibsame. Mata dureen kun dubbii ijoo qophii labata har'aati. Ani maqaan koo Mul'ataa Alamuu jedhama yookiin Roobaa Mul'ataa Alamuu beekama. Dursaa garee diijitaal turizimiidha jechuudha Koomishinii Turizimii Oromiyaa keessatti. Haakatoonni kana nama waa'ee kompiitarii waa'ee teeknooloojii hin beekne akka galutti naa ibsi. Okay. Haakatoonii jechuun jecha lamarraa dhufe haaka kan jedhuu fi maaraatoon kan jedhurraa walitti dhufeetu haakaatoon jedhame. Ikkisaa immoo dafanii yeroo gabaabaa keessatti rakkina tokkoof soolushinii fiduu jechuudha akkuma maaraatoonitti. So yeroo baay'ee kun software developeroota namoota hojii ogeessa kompiitaraa ta'antu sirriitti beeka. Haakatoonii jechuun guyyaa murtaa'e guyyaa 3 yoo baay'ate guyyaa 4 fi kan achi isaatti 72 achuma oolanii achuma bulaniitu rakkina waan tokko irratti argamee jiru sanaaf soolushinii fiduudha jechuudha karaa kompiitaraa. Haakatooniin kun turizimii irratti qophaa'e rakkinoota karaa turizimii jiranii sooftiweerii fi appilikeeshinii fi kan kana fakkaatan haardweerii fayyadamuudhaani yeroo gabaabaa guyyaa 3-4 keessatti rakkinootuma meejar jedhaman jiru jedhamanii fi soolushinii fiduudhaaf qophaa'e jechuudha haakatooniin kun. Namoonni hirmaatan fakkeenyaaf ammas odeeffannoo karaa feesbuuk keessaniin gadhiistaniin gara nama 500 oliitu galfate nan hirmaadha jedhee guutummaa biyyaarraa moo Finfinnee keessa qofa moo eessa namoonni kun? Dorgommiin kun yookiin appilikeeshiniin kun hundumaaf ooppenii ture banaa ture namni hundumtu dorgomuu danda'a ture hundumaaf banaa ta'ee argame jechuudha. Ammas akka nama teeknooloojii keessa jiru qofa odoo hin ta'in dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf ifa ta'u. Maalti hiikamuu danda'a? Rakkoo akkamii fakkeenya? Rakkoo geejibaati moo? Rakkoo bakka jiru beekuti moo? Rakkoo maal fa'aa rakkoo yeroo jennu? Gaaffii baay'ee gaariidha. Oromiyaan amma akka warra kaanitti akka biyyoota kaanii risoorsii dhabde sun ta'in inni tokkoffaa maarkeeting and promotion kan jedhamu jira. Sirna gabaaf sirna dhaadhiisaa jechuudha. Inni lammaffaan riisarchii irratti daataan funaaname sirriitti kan qindaa'e hin jiru ture amma yoonaatti. So keessumaa warra kana lamaan irrattidha kan inni baay'ee xiyyeeffatu. So maarkeetingii keessatti maal fa'aatu jira yoo jedhame weebsaayitoonni maddoota turistii Oromiyaa beeksisanii baay'een hin turre kanaan dura. Amma waajjirri keenya weebsaayitii 2 ofiishaalii gadi dhiisee jira. Tokkoffaan kana. Sooftiweeriin nuti akkasii Oromiyaa daawwattuu fi Oromiyaan turistootaan akka isheen hawwatamtu hojjetaman baay'een illee hin turre. Waajjira kanaan kanneen akka Oolookees kan jedhamanii, Albam Oromiyaa kan jedhamanii, ammas immoo fuulduratti kan gadhiifaman ni jiru. 2-3 garuu warri amma maqaa sidhee faayidaarra oolanii jiru jechuudha. Inni tokko maarkeeting and promotion kan jedhamu kanarratti gabaa guddaa fi beeksisa guddaa hojjetu jenneetu yaanna. Gaafa sooftiweeriin baay'achaa deemu, gaafa appilikeeshiniin baay'achaa deemu, akkasuma dhageettiin namas baay'ee dabalaa deema jennee waan yaannuufi. Inni isaan keessaa amma fakkeenyaaf virtual reality fa'aa namni manuma taa'ee Oromiyaa daawwachuu qaba jennee nama nanuun wantoota akkasii soolushinii karaa akkasii jiran furuudhaaf teeknooloojiin gahee guddaa qaba jennee yaannaa. Inni tokkoffaan kanadha. Inni lammaffaan sooftiweeroota yeroo hojjetamanii daataabeesiin kanaan dura sirriitti qindaa'ee information guutuu kan ta'e waa'een hawwattoota turizimii Oromiyaa keessa jiranii fakkeenyaaf diteelii egzaampilii yookiin fakkeenya salphaadhaan ibsuudhaaf gosoota simbirroo meeqatu jira? Bakkeewwan hawwata turistii meeqatu jira? Turistii barana meeqatu dhufe? Barana wanci kan dhufe meeqa? Waggaa dhufu meeqatu dhufuu danda'a? Dhamee riisarchiin baay'ee hojjetamee hin turre kanaan dura. Inni kun kaayyoo kee gara fuulduraatiif illee baay'ee si gargaara. Daataabeezii hojjechuun jira.
sooftiweerota adda addaa hojjetattee qindeeffachuun illee baay'ee gahee guddaa qaba. Kanatti gatii amannuu fi rakkinoota akkasii furuu ni danda'u jennee waan yaadnuu fi carraa wal dorgommii kana qopheessine jechuudha. Mariin biiroo turizimii Oromiyaatti dursaa garee diijitaaliyaan ta'e mul'ataa Alamuu wajjiniin goone hin xumuramne. Beeksisa kana boodatti deebina. Imbaasii Indoneeziyaa Finfinneetti jiru wajjiniin kan dhaabbanni keessan wajjin hojjechaa jiru. Guyyaa kam jalqabaa eessatti immoo? Gaafa fulbaana 24 har'a jalqabaa akka carraasee bakki isaa immoo imbaasiin Indoneeziyaa keessatti galmi guddaan jira achuma keessattidha kan jalqabamu jechuudha. Akka nama waan kana qindeessetti bu'aa akkamii warra dhufan warra amma hirmaatan kana dandeettisaanii egaa haakatoonni yeroo baay'ee diizaayiniin jira koodiing piroogiraamiing kun hunda wal keessa qaba bifa kamiinuu haa ta'u dandeettii ofii qaban san fooyyeffachuudhaaf immoo waan haaraa uumuu keessaa kamirratti xiyyeeffattan bu'aansaa maal jettee eegda? Yaada isaanii yookiin aayidiyaa isaanii karaa marsariitii keenya gadi lakkisanii sana booddeedha kan inni caalallee dabarsine warri hafanis yaada isaaniitu gatamee yookiin gadi bu'aadha jedhamee sun ta'e inni baay'ee rakkina guddaa nuti ta'e rakkina koovidiitiin imbaasii keessatti namoota baay'ee keessummeessuun hin danda'amne nama 50 ol keessummeessuu hin dandeenye keessummoota keenya wajjin kanaafidha nani egaa kun dabarfachuu barbaadu. Wanti expect godhu ijoolleen amma hirmaatan kun piroojeektii isaanii fixanii nuyi immoo gama keenyaanii akka isaan yaada isaanii piroojeektii isaanii kana fixan isaan gargaarre rakkina karaa turizimii jiru waan hin hojjenna rakkina kana furuu danda'a jedhanii jiranii akka isaan furan abdii guddaan qaba. Inni abdii guddaan hin qabu inni sadaffaan immoo kun dorgommii isa jalqabaate malee sadhumaa miti. Akka isa jalqabaatti immoo kun baay'ee guddaadha. Marsaan lammaffaa sadaffaa itti fufa baay'ee utuu walirraan fagaatiin ji'oota 6 ta'uu danda'a, ji'a 8 ta'uu danda'a, waggaan guutuu jedhee abdadda. Yeroo sana egaa namoota baay'ee yeroo walitti fidaa deemnu wal dorgommii qofa osoo hin taane namoota intarpiraarii ta'anii ba'anii akka isaan ba'an abdiin qaba. Rakkina turizimii furuudhaan ni jalqaba. Inni lammaffaa intarpiraarii yookiin immoo namoota dargaggoota ofiiluma isaanii hojii uumanii hojjechuu danda'ani. Inni sadaffaa immoo hojii uuman sanarraatiyyuu galiin guddaan argamu biyyattiidhaaf guddaadha jedhee sana amana. Isaan kana sadan walitti yaada keessa gashee nu deebisa jedhee yaada. Galii biyyattiidhaan argama jetteetta dorgommii immoo namni yeroo dorgomu ofiifis waa argachuu fi warra immoo hojjira akkam waan argatanoo maalin? Siree badhaasii qarshiidhaan qopheessinee jira. Isa qofa otoo hin taane immoo paartinaroota keenya kan ta'anii kanneen akka waldaa hojii gamtaa Oromiyaa, Cooperative Bank of Oromiyaa, Development Bank of Ethiopia kan jedhamani akkasumas Mastercard Foundationiin nuuf paartinaroota keenyadha. Isaan wajjin illee walitti hidhanii hojii isaanii akka isaan sirriitti fiixaan baasanii ni gargaara sirriidhumatti jechuudha. Qophiin kunis qophii irra caalaa dargaggoota warra akkasii immoo labata reef hojii jalqabe irratti xiyyeeffatu qophii labataati. Bifa barnoota kanaa ijoolleen akka seenan teknooloojii kanaan ITs ta'ee kompiitarii ta'ee kanaan namni akka baratu ergaan dabarsitoo jiraate ijoollee jalaa dhufanii. Amma nuyi sagantaan kun hundumtu kan inni qindaa'e waajjirri keenya seentarii Hacaaluu Hundeessaa Tourism Incubation Center kan jedhu guddaa tokko qaba. Seentariin kun maal hojjetaa? Ijoolleen aayidiyaa qabanii gosa barnoota kamirraayyuu ta'uu danda'a. Dhufanii aayidiyaa isaanii achitti inkubeet gochuu danda'u. Digital library achi keessa itti ijaaraa jirra. Library achirraa fayyadamanii gorsitoota illee achi keessaatti fayyadamuu ni danda'u. Achumaan guyyaa sadaffaa irratti wanti dubbachuu barbaadu seentariin kun gaafa sanbata guddaa fulbaana 26 eebbifama. Hakaatoniin kunis isa jalattidha kan inni qophaa'e. Kanaaf wanti gorsu ijoolleen amma giraajuweetii godhanii IT irratti hojjechaa jiranii piroofeeshiniin isaanii kompiitara irratti kan ta'e dhufanii aayidiyaa isaanii asitti inkubeet gochuu danda'u. Turizimii irratti yaada qabu taanaan dhufanii yaada dhiyeeffachuu danda'u. Gargaarsa barbaadan kamiyyuu nuyi gargaaruudhaaf yeroo hundumaayyuu qopheedha. Gorsi ani qabu ijoolleen yeroo baay'ee IT yeroo jedhamu biyya kanatti hin danda'amu yookiin badaa fudhataman qabu jedhama. Garuu akkuma itti hojjetanidha. Ani encourage gochuun barbaada. Biyya kana keessatti rakkinni baay'een jira. Rakkinni furamuu qabu baay'eetu jira. Rakkinni sun immoo kan inni furamuu qabu biyyoota guddatan caalaa nuti carraa guddaa qaba. Rakkinni akkuma baay'een jiru opportunity baay'eetu jira jechuudha.
So carraa sanatti fayyadamnee ijoolleen piroograamingii baratanii, sooftiweeris baratanii, ijoolleen IT irra jiran hundumtuu carraa kanatti fayyadamuu qabu jedhee yaada. Ani akka isaan IT galanis fedhii isaanii eeguu nan barbaada. Garuu ITtu galanii anaan natti tolaan jaalladheen galee waan ta'eef IT keessa galanii rakkinoota jiran hundumaatiif soluushinii fiduuni namoota wal qunnamsiisuuni hojii dhabdootaa fi carraa hojii uumuun waan guddaadha jedhee yaada. Yeroo keetiif yaada nu biraan geecheef fayyaa ta'e ulfaadha. Haa ta'u guddaa galatoomaa isinis. Hordoftoota keenya qophiin har'aaf jenne kanumaan xumurraa nagaatti bulaa.